Ashama akkam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa nageenyi badhaadha. Eeyyeen egaa hordoftoota keenya kabajamoo akkuma barame har'as qophii tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra hamma dhuma qophii keenyaatti nu faana turaa isiniin jechaa gara qophii keenya guyyaa har'aatti isin dabarsina. Qophiin teenya har'as mootummaa jijjiiramaa fi fooyya'insa dinagdee Oromiyaa jetti. Akkuma beekamu erga mootummaan jijjiiramaa aangootti dhufee as Oromiyaan dinagdeen baay'ee fagaachaa jirti. Isa kanaaf immoo sababiin maali yoo jenne abidda dura ofirraa buusanii ilmoorraa buusu akkuma jedhamu mootummaan jijjiiramaa Dr. Abiy Ahmed hacuuccaa fi cunqursaa uummanni Oromoo armaan dura keessa ture bareechee waan beekuuf dursee madaa saba isaa wal'aanuuf waan murteesse fakkaata. Eeyyeen egaa uummanni Oromoo bara atseewwanii irraa eegalee hanga mootummaa wayyaanetti hacuuccaa fi cunqursaa hamaa jala turuun isaa ni yaadatama. Ilmi kan abbaa fakkaatu akkuma jedhamu Dr. Abiyyiin hayyootaa fi gootota keenya saba isaaniif wareegamaa turan kanneen akka Taaddasaa Birruu, Ilimoo Qilxuu, Hayilee Fidaafaa hin daganne. Karaa qabsoo isaan irra deemaa turan jijjiiruun akkuma aangootti ol baheen Oromoo kallattii adda addaan gammachiisuu eegale. Keessumaayyuu akka dinagdeen Oromoo dachaan dabaluuf mootummaa naannoo Oromiyaa waliin hidhata gaarii uumuun uummanni Oromoo qabeenyaa fi beekumsa isaa qabatee sadarkaa biyyaatti darbees akka addunyaatti oomisha isaa akka dhiyeeffatuuf haala mijeessuu irraa of qusatanii hin beekan. Fakkeenyaaf bara dhiyoo bara wayyaaniin biyya bulchaa turtetti Oromoon qabeenya isaas ta'ee oomisha isaa gabaa addunyaaf dhiyeessuu hin danda'u ture. Sababiin isaas tujaaronni wayyaanii haala gabaa olaanaa ofii isaaniif qabatanii waan turaniif uummata keenya irraa gadi qabaan ukkaamsanii qabeenya isaanii gatii rakkasaan irraa bituun ofii isaaniif itti duroomaa turan. Yeroo ammaa kana dureeyyoonni Oromoo hedduun magaalaa Finfinnee keessatti heddummachaa jiru. Gamoowwan hedduun abbootii qabeenyaa Oromootiin Finfinnee keessatti ijaaramaa jira. Qonnaan bulaan keenya baadiyyaa jiraataan haalli mijaa'ee fi inni kanaan dura sangaan qotaa ture har'a abbaa tiraakteeraa ta'ee hanga oomisha isaa dachaan dabalachaa sadarkaa gabaa addunyaattis morkataa ta'aa jira. Dachee Oromiyaa hedduu keessatti misoomni jallisii hedduu babal'achuun qamadii bonee oomishuun biyyi keenya kadhaa daakuu biyya alaarraa walaba ta'uuf mootummaa jijjiiramaa fi mootummaa naannichaa kutannoon hojjechaa jiru. Kuduraalee fi fuduraalee adda addaa armaan dura Oromiyaa keessatti kan bal'inaan hin oomishamne kanneen akka maangoo, paappayaa, avukaadoo, appilii fi kan kana fakkaatan amma naannoo Oromiyaatti oomishamanii firii gaarii kennaa akka jiran argaa jirra. Karaa midhaanii, kuduraa fi muduraa qofaa osoo hin taane qonnaan bulaan keenya horsiisa horii, lukkuu akkasumas dammaa irratti mala ammayyaatiin oomishee fayyadamaa akka ta'uuf gootonni jijjiiramaa muummicha ministeeraa fi mootummaan naannoo Oromiyaa itti cichanii hojjechaa jiru. Dinagdeen biyya tokkoo kan guddatu qabeenya jirutti sirnaan fayyadamuu fi mala saayinsii fi teekinooloojiin wal baraa yoo deeme akka ta'e kan hubatan jajjabeewwan keenya naannoo Oromiyaa qilleensa mijataa oomishaaf tolu biyyoo gabbataa fi rooba ga'aa akkasumas lageen bonaa fi ganna yaa'aniin badhaatuu ta'uu ishee immoo bunni Oromiyaa keessatti oomishamaa turee fi oomishamaa jiru ragaa guddaadha. Haaluma kana irratti hundaa'uun akka Oromiyaatti bara kana sanyii biqiltuu buna filatamaa biliyoona 1.3 dhaabbamuuf qophaa'aa ta'uun isaa mootummaan naannichaa fi mootummaan federaalaa ciminaan Oromiyaa dinagdeen fooyyessuuf hammam halkanii fi guyyaa akka hojjechaa jiran mul'isa. Kuni gama misoomaa qofaan haa ta'u malee jajjabeewwan keenya kunniin hanga guyyaa har'aatti akka biyyaattis ta'ee akka Afrikaatti misooma biyya kanaa fooyyessuuf wanti isaan hin goone hin jiru. Diinota keessaa fi alaa Itoophiyaa balleessuuf akkasumas Oromiyaa balleessuuf nurratti duulan harka tokkoon qolachaa nageenya biyyaa tiksaa, nageenya sabaa fi sablammootaa kunuunsaa gama biraan immoo misooma finiinsaa asiin nu ga'anii jiru. Dhugaa dubbachuuf yeroon kun yeroo itti Oromoon mootummaa isaa cimsatee misooma isaa fi nageenya isaa argate bilisummaa argate cimseetti fufsiisudha malee yeroo itti mootummaa saba isaaf quuqqamu hojjetu argamee yeroo itti uummanni dhabamu ta'uu hin qabu. Keessumaayyuu inaaftonni tokko tokko kan uummata keenyaa fi mootummaa keenyatti inaafan hedduu ta'anis isaaniif gurra laannee nageenyaa fi misooma keenya gufachiisuu hin qabnu. Uummanni Oromoo abbichuu waliin ta'uun misoomaanis badhaadhinaanis addunyaa raajeffachiisuu qabaan dhaamsa keenya guyyaa har'aati. Waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jecha hamma qophii biroo walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Kuyyuu miidiyaa laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Horaa bulaa.